Kristos barakanaan hunduma keenya ga'een jedha. Waaqayyo akka addaatti nu tajaajilaa ture faarfannaadhaan karaa adda addaa. Xinnoo ishee sa'aatiin keenya achi siqeera. Anis ammanaa danda'ametti gabaabsuu yaala. Isinis obsa qabaadha. Gooftaan bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkasumas addana kan jirtanis miidiyaa irraas dhaggeeffachaa kan jirtan maatiin Ebenezer baga nagaadhaan dhuftanii nu wajjiniin tajaajilamuudhaafi isiniin jennaa dubbii sagalee Waaqayyoo keessaan iddoo tokko dubbisaa akkaneedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 amma 24tti isa jiruun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbiseen kadhannaa godhannee ergasii booddee dubbii sagalee Waaqayyoo waliin dhageenya. Akkaneedha. Macaafa kakuu haaraa fuula 1309 irra. Isinii yaa warra Israa'elii dubbii kana dhaggeeffadhaa. Waaqayyo harka Yesuus nama Naazreet kanaan hojii aangoo isaa dinqisiisaadhaa fi milikkita garaa garaatiin isin beektaniini gidduu keessanitti fudhatamaa isa godhe. Namni kun akka duruu murtoo godhametti akka yaada Waaqayyootti dabarfamee kenname. Isin immoo harka warra seeraa Waaqayyoo hin beekneetiin muka irratti rarraastanii isa ajjeeftan. Waaqayyo garuu hidhaa du'aatti hiikee inni harka du'aa jalatti qabamee turu waan hin dandeenyee fi du'aa isa kaase. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Nuyi saba du'aa ka'uu booddeeti maqaan isaa eebbifamu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti nu jalaa du'e, wanti nu jalaa hadoode, wanti nu jalaa owwaalame maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa irraa haa ka'u. Mee ol ka'an kadhanna. Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo wanta baay'ee ta'e Yesuus inni du'e ka'eera. Diilalli inni nurra tures nurraa ka'eera. Ameen. Maqaa Yesuusin diilalla afuuraa ofirraa rukunnaa amma. Waldaa kiristaanaa kan godhu dhiiga Kiristoos Yesuus. Dhiiga Kiristoos Yesuus dhangalaaseen immoo bilisummaa afuura qulqulluu dhangalaasuudhaan waldaa kiristaanaa jiraattuu godhe Waaqayyo. Maqaa Yesuusin diilalla afuuraa nurraa kaasiyaate. Ameenedha. Diilalli afuuraa maqaa Yesuusin jireenya keenya irraa haa ka'u. Kaasi jireenya keenya. Jireenyi namootaa dibanni dukkanaa'e. Raajiin dukkanaa'e du'e. Mul'anni dukkanaa'e du'e. Mul'anni kachachale du'e. Maqaa Yesuusin du'aa haa ka'u har'a ganama. Ameen haa ka'u. Ameen haa ka'u. Tajaajilli keenya seenaa hin ta'in jireenya haa ta'u. Raajiin keenya seenaa hin ta'in jireenya haa ta'u. Lallabni keenya seenaa hin ta'in jireenya haa ta'u. Tokkummaan keenya seenaa hin ta'in jireenya haa ta'u. Yesuus du'eera isinis ka'a maqaa Yesuusiin. Yesuus du'aa ka'eera isinis ka'a maqaa Yesuusiin. Afuurri jiraataan gidduu keenya haa deddeebi'u. Afuurri nu mujuchu mana kanarra haa deemu. Situ dhiiga keetiin bitate saba kana. Situ kaafate saba kana. Situ fayyifate saba kana. Situ lubbuutti godhe saba kana. Humni hadooduu saba kanarraa kan dacha'e haa ta'u. Kan nurraa galagale haa ta'u. Humna du'aa ka'uu Kiristoosiidhaan aangoo hidhannee akka baanuuf nu gargaariyaati. Ameen ameen. Maqaa Yesuusin afuurri keenya haa haara'u. Dibanni keenya haa haara'u. Raajiin keenya haa haara'u. Hojiin keenya haa haara'u. Jaalalli keenya haa haara'u. Maalummaan keenya haa haara'u. Qaamni keenya fayyaafu maqaa Yesuusiin. Maa'igaa duulabagaa ilaboos Yesuus bara baraan gooftaadha. Ilaa kallattii kanaan dibata Waaqayyoo akka nutti hin dhumne dubbii kee akka hin hiikamneefi namni gooftaa keessa isaatti maalummaa kee akka hin dhandhamanneef hidhee kan nu qabe maqaa Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Anaan arraba koo takaaluudhaaf kan bahe nan takaala haboo mucummaatiin haalaatteen. Haboo lubummaaf haboo mucummaatiin haalaatteen nan takaala. Arraba koo hidhuun ni barbaadu kan hidhame haa ta'u. Waldaa kana hidhuun ni bahe kan hidhame haa ta'u. Galata keenya hidhuun ni bahe kan hidhame haa ta'u. Bobbaa irratti maqaa Yesuusiin. Bobbaa irratti maqaa Yesuusiin
hiikamne daqiiqaa 10 dhaggeeffannee yoo baane hin ga'a maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin sabi kun haa hiikamu. Akkaawuntiin saba kanaa haa hiikamu. Hafuurri saba kanaa haa hiikamu. Fayyaan saba kanaa haa hiikamu. Tokkummaan saba kanaa haa hiikamu. Maqaa Yesuusiin dukkana galagashiyaati. Golgi sun hin tarsa'emini nurraa haa tarsa'u. Golgi sun hin dho'emini nurraa haa dho'u. Dhagichin galagalemini nurraa haa galagalu. Dhagichin dayeemini nurraa haa daya'u. Owwaala banamemini nurraa haa banamu. Haa banamu maqaa Yesuusiin. Haa banamu maqaa Yesuusiin. Haa banamu owwaalli. Haa banamu owwaalli. Haa galagalu dhagaan. Raajiin haa dhufu. Mul'anni haa dhufu. Dhukkufataan haa fayyu. Ho'i kee haa dhufu. Jiidhi kee haa dhufu. Humni kee haa dhufu. Maqaa Yesuusiin ati kottu gaa. Maqaa duulaba igadolobos. Riilaba ganama ilabos. Haleluyaa. Harraba ijoollee keetii hiikiyati. Raajii ijoollee keetii hiikiyati. Lallaba ijoollee keetii hiikiyati. Hidhaan maqaa Yesuusiin nurraa haa cabu. Hidhaan maqaa Yesuusiin nurraa haa cabu. Maa igadulaba iganamos. Yesuus barabaraan gooftaadha. I declare in the name of Jesus. Humna du'aa ka'uu Kiristoos Yesuusiin hojiin hafuuraa hin hiikama mananatti. Ameenedha fudhadhaa. Ameenedha fudhadhaa. Ifni keessi dhufeera. Dukkanni limixiin biyya lafaatti ni uwwisa. Siif ifni waaqarraa ba'eera. Ka'i sokosi. Ka'i socho'i. Ka'i utaali. Ka'i galateeffadhu. Ka'i lallabi. Ka'i dhugaa ba'i. Ifni waaqarraa nu dhufeera. Yesuus barabaraan gooftaadha. Caagodha Yesuusiif ulfina kenna. Haleluyaa. Maa igaduu labaa iganamus. Yesuus barabaraan gooftaadha. Noora. Maaliif beektu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo mudhuqaa'uudhaaf dadhabuu nurraa cabsuu fedhe du'a ka'e mo'ee ka'e maqaan isaa eebbifamu. Mee ameen. Mee ani jiraataadha. Jiraataadha nuyi. Hafuura ho'aa, hafuura gammadaa, hafuura nama simatu, hafuura lallaba simatu, hafuura raajii simatu, hafuura jaalalaan maqaa Yesuusiin Yesuus nu haa gootu. Mee ameen. Sababiin qaba waan akkas kadhadhuuf. Yoyyuu yaa'anii seexana dhiisaa namuu nama hin gashu. Ani jira nama jedhu Yesuus wajjiniin jira maqaan isaa eebbifamu. Mee ameen. Egaa akkuma jedhe baay'ee hin dheeressu wanta ija qabu as keessaa fudhannee ba'u akka dandeenyuuf garuu hafuurri qulqulluun akka nu gargaaru kadhadheeras jabina isaas humna isaas jaalala isaas Waaqayyo na keessa kaa'eera. Mee ameenadhaa fudhadhaa. Ameen ameen. Isin keessas ana keessas jabina isaa humna isaa waamicha isaa kaa'eera. Kanaaf addana jirra. Kanaaf faarfanna. Kanaaf lallabna. Kanaaf dhugaa baana. Kanaaf ijoolleen keenya asirra garmaamti. Waaqayyotu nu wajjiniin jira. Akkuma beektanii torban sadan kana addana dhaabachuu kootiyanii gaafa duraa humna fannoo jenneetu waa'ee humna fannoo. Humna fannoo kana laajessuu laamshessuu kan barbaadan jiru. Yeroonni laasha'u yeroonni laamsha'u numma humna hin qabnu. Kanaaf inni humna keenya hojiin achirratti hojjetame jechuudha. Isa lammataa irratti fiixaan ba'eera kan jedhu hojii du'uu isaatiin Kiristoos Yesuus jireenya keenya keessatti hojjete. Hojii dinqisiisaa walitti argisiifneerra. Inni har'a ammoo humna du'aa ka'uuti. Nana manaa humni du'aa ka'u jireenya keenya akka inni haaressu nana manan. Hin haaressa jireenya keenya. Hidhaa jiru hundumaa hiikuudhaan jireenya keenya haaressa. Gadda jiru hundumaa jajjabeessuudhaan jireenya keenya haaressa. Dukkana jiru ibsuudhaan jireenya keenya haaressa. Akkasittan kadhadhe akkasitti natti dubbate. Never be the same. Lammata waan haaraan godhaa jedhe Waaqayyo. Akka kanatti itti fufamu Waaqayyo waan haaraa godha. Inni kaleessaas dinqiidha. Inni har'aas dinqiidha. Inni borii immoo hin caala. Mee ameen. Humna du'aa ka'uu kana namoonni mormu. Namoota baay'eetu morma. Amantoonni mormanis jiru. Amantiin dhaabbanni amantii mormus jira. Fakkeenyaaf warra akka Judaazimii, warra akka Islaams dhaabbanni morman jiru. Dhuunfaadhaan namoonni morman jiru. Maaliin mormuu? Du'aa ka'uunsaa jireenya keenya keessatti yeroo mirkanaa'u
mucaa waaqayyoo ta'uusaa, waaqayyoos Yesuus Kiristoosis ilma waaqayyoo ta'uusaa mul'isa. Bilisummaa keenya karaa du'ee du'aa ka'uusaatiin nu argannee nurraa mulquudhaaf ulee jireenyaa sana nurkaa fuudhaadhaan mormu. Garuu Yesuus Kiristoos du'ee deebi'ee jiraateera. Ammas jiraataadha, maqaan isaa eebbifamu. Akkas jedha Phaawulos. Qorontoos duraa boqonnaa 15 guutummaa masaa dubbifattanii Kiristoos du'aa hin kaane yoo ta'e amantiin keenya gatii hin qabu jedha. Lallabni keenyas gatii hin qabu jedha. Yoo inni du'aa hin kaafamne ta'e ammayyuu cubbuun keessan isinirra jira jedha. Yoo inni du'aa hin kaafamne ta'e namoonni Kiristoos Yesuusitti amananii du'an yookaan boqotan qulqulloonnis akkuma badanitti hafu jechuudha jedha. Warri humna du'aa ka'u Kiristoos Yesuusin mormanii tokkoffaan amantiin keessanii gatii hin qabu nuun jechaa jiru. Jala muraa bara. Inni lammataa cubbuun keessan ammayyuu isinirra jira, isinirraa hin mulqamne nuun jechaa jiru. Inni sadaffaan amantaniyyuu dhiistanii yeroo foon keessaniin boqottanii guyyaa dhumaa sana eeggattan achumaan baddanii haftuu humni du'aa kaafamuu hin jiru nuun jechaa jiru. Nummoo kana barree cubbuun keenyas nurraa ka'eera, maqaan isaa eebbifamu. Ameen, ameen, ameen. Warri qulqulloonni amananii darbanis ulfinaan ka'anii gara mirga waaqayyoo hin dhaabatu ni amanna. Amantiin keenyas gatii qaba. Akkatti amantiin keenya gatii qabu tokkoffaan amma nu gidduutti hojjechaa jira. Lammaffaan jireenya bara baraatiif nu qopheessa. Wanta jetteedhaan dhageenya otoo hin ta'in jireenya keenya irratti argaa jirra. Amantiin kiristaanaa amantii dhugaa ta'uunsaa. Amantii kiristaanaa isa namni dubbatu caalaa akka dubartii ishee dhiigi ishee dhangala'ee kaatee maayedhaa Kiristoositti buutee fayyuu ishee of keessatti waan barteef dhokachuu hin dandeenye kaatee mul'atteedha. Qabduu amantii yoo ani lallabuu baadhe, yoo lubii caalaan lallabuu baate, yoo raajiin raajamuu baate, yoo waan hundumtuu cal jedhe amantiin isin keessaa akka dubartittii wacii otuu hin jiraatin, gaaffiin otuu hin jiraatin, maddi dhiiga isheetii dhaabattee fayyuu ishee of keessatti baartee kaatee mul'atteedha. Yoo girriin kun hin jiru yoo ta'e kaanee mul'achuu hin dandeenya laata? Yoo ariisaan dhufe kaanee mul'achuu hin dandeenya laata? Yoo calluma hidhaadhaan kaanee mul'achuu dandeenya laata? Yoo gara isaa wal dhaalle kaanee mul'achuu dandeenya laata? Kanaaf namni tokko kottutti hin jenne dubartittiidhaan fayyuu ishee of keessatti waan barteef sababii itti dhaga'ameef kaatee mul'atte. Kabaroon rukutamuun, dibbeen rukutamuun, sibiilli walitti qaramuun nu barbaachisu jechuudha. Yeroo keessi keenya fayyu. Sirriidha mi'a? Yeroo keessi namaa fayyu inni kaan bu'aadha, inni kaan expressioniidha, inni kaan beeksisuudha, inni kaan mootummaan biyya lafa habaruudha, inni kaan daangaan isaa habalatuudha malee yeroo fayyinu girrigirri baay'ee nu barbaachisu. Kanaaf kana nurraa kutuu barbaadu. Warri humna du'aadhaan morman. Fakkeenyaaf ka'uun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uunsa adda. Macaafa qulqulluu keessaa namoota maqaadhaan beekaman nama 9tu ka'e du'a. Yesuusin dabalatee jechuudha. Kakuu moofaa keessaa nama 3, kakuu haaraa keessaa nama 4, hojii ergamootaa keessaa nama 2, nama 9 jechuudha. Yesuusin dabalatee. Kana caalaa immoo Maatiyos boqonnaa 27 yoo dhaxxanii ilaaltan lakkoofsa 52 Kiristoos Yesuus yeroo inni lubbuu isaa kenne, yeroo inni lubbuu isaa kennu waatu ta'a. Yeroo inni lubbuu isaa kennu mana keenya keessatti waatu ta'a. Waldaa keenya keessatti waatu ta'a. Lallaba keenya keessatti waatu ta'a. Raajii keenya keessatti waatu ta'a. Jaalala keenya keessatti waatu ta'a. Yeroo inni maal godhu? Yeroo inni jaalala isaa nuu kennu. Namni jaalala isaa hin qabne, namni jaalala isaatti hin dhaga'amne jireenya isaa keessatti waan ta'u. Yoo ta'e isa biyya lafaatti ta'a. Yoo ta'e isa biyyi lafaa ilaalutti ta'a. Inni afurri qulqulluun keessatti ilaalu yeroo gatii baafame kana lubbuu kenname kana of keessatti mirkaneessu waatu ta'a. Waatu ta'a. Isa malees Maatiyos boqonnaa 27 irraa
hin ka'aneedha. Yeroo inni lubbuu isaa kennu namoonni qulqulloonni amananii obbaafatan hin ka'aneedha. Amma gaalaalaa maqaadhaan namni beeknu nama 9tu ka'e. Maqaadhaan kan hin beekne lakkoofsi isaa kan hin himamin nama 60tu ka'e. Gaafanii du'e. Ka'uun jara kanaa foon du'uudhaan ka'an isaan. Warri 8 maqaa beeknu warri Maatiyos boqonnaa 27 irraa arginu lubbuu isaa kennuudhaan ka'an sun hundumtuu qaama deebi'ee du'uudhaan ka'an. Qaama deebi'ee du'u. Kiristoos Yesuus bifa lammata deebi'ee hin duuneen ka'e maqaan isaa eebbifamu. Mee kennaa ulfina Waaqayyoon biifisuun isinirra yeroo ta'e. Bifa lammata du'uu hin dandeenye abdii kan kutachiisu seexana mormitu jallatta seexana dukkana biyya lafaa abdii akka kutachiisut kataf fedhee ka'e Yesuus. Yesuus har'a jireenya keessaa kataf fedhee haa ka'u. Mee ameen. Gaafa inni kataf fedhee ka'e hojii gaarii nama hojjechiisa. Gaafa inni kataf fedhee ka'e hojii gaarii nama hojjechiisa. Gaafa inni ka'e jilba namaan lafa dhaabata. Gaafa inni ka'e amantii namaa bal'ata. Gaafa inni ka'e jaalala namaa daangaa dhaba. Maqaa Yesuusiin isin keessaa Yesuus har'a haa ka'u. Ameen har'a haa ka'u. Egaa inni har'a humna du'aa ka'uu isa jedhu qabxii 3 waan dubbadha. Inni jalqabaa akkasidha. Iddooma kanaan iddooma amma dubbisne irraan qabxii 3 dubbadheen xumura. Akkasidha. Dhaggeeffadhaa. Kiristoos Yesuus ilmi Waaqayyoo kuni hojii aangoo adda addaa isin gidduutti hojjechuudhaan Waaqayyo fudhatama akka inni godhatu isin gidduutti hojii isin beektan. Gooboon diriire jaamaan baname haadha hiyyeessaadhaaf falmame of gaddeebisuunsa ari'atamuunsa gara laafinnisaa gad of jechuunsaa miilla dhiquunsaa waan dhokataamini wanta isin duratti mul'ateeni Waaqayyo beekamaa isa godheedha. Waaqayyo hojii gaariidhaan beekamaa isin haa godhu. Mee akkasidhaame Waaqayyoodha hojii gaariidhaan beekamaa haa godhu. Haaleluyyaa. Namni Waaqayyoon dhokatu sababii ta'eef. Beekamaa isa godheedha. Isin garuudha qabxiin kun ni jalqaba. Harka warra seera hin qabneetiin mukatti rarraaftanii isa ajjeeftanidha. Warri seera harka warra seera Waaqayyoo hin beekneetiin mukatti rarraaftanii isa ajjeeftanidha. Ay nama kana nama humna du'aa ka'uutiin dubbatu argitanitu maqaan isaa Phexros jedhama. Humna du'aa ka'uu booddeedhaa fi du'a dura jireenyi Phexros adda akka ture yeroo baay'ee lallabameera. Amma dubbii jabaa kana kan inni dubbatu humna du'aa ka'uu booddeedha maqaan isaa eebbifamu. Dubbiin keessan kan inni cimu, dubbiin keessan kan minaan godhatu, dubbiin keessan kan namatti urgaa'u, dubbiin keessan kan Waaqatti urgaa'u humna du'aa ka'uu booddeen jira. Yesuus du'ee deebisee jiraateera jennee yeroo amannuudha maqaan isaa eebbifamu. Haaleluyyaa. Akkasi. Hidhatee adeema jechuudha. Namni humna du'aa ka'uu booddee adeemu du'an sodaatu jechuudha. Fiigee keessa lixu garuu du'an sodaatu yoo dhufeef. Nama akkasiitu dhaabatee jara kanatti hima. Isin garuu adeemu warri seera Waaqayyoo hin beekne jarana nama ajjeesu. Daawntaawunis aptaawunis jiraatanii seera Waaqayyoo namni hin beekne nama ajjeesa. Wherever they are. Cherchii keessas haa ta'u, maskiida keessas haa ta'u, gabaa keessattis, afooshaa keessattis, siyaasa keessattis, hawaasa keessattis seera Waaqayyoo namni hin beekne nama galaafata. Nama seera Waaqayyoo hin beekne akkamittiin akka wajjin jiraatan ilaaladha. Akkamittiin warra alaa wajjin akka deddeebitan haleelladha ilaala. Namni seera Waaqayyoo hin beekne waldaa keessa taa'ee nama ajjeesa. Namni seera Waaqayyoo hin beekne gurmuu keessa taa'ee nama ajjeesa. Namni seera Waaqayyoo hin beekne maatii keessa taa'ee nama ajjeesa. Maatii wal ajjeesan nu mangame biyya kana. Biyya keenyaas maatii wal qalu baay'ee jira. Horiif kan wal qalu, inaaffaaf kan wal qalu maatii keessa jira bara. Kun jechuun seera Waaqayyoo seera jaalala warra hin beeknedha.
isin jedhe seera waaqayyo warra hin beekneen harka isaaniitiin ajjeeftanii jedha. Harka isaaniin ajjeeftanii jedha. Namni seera waaqayyo hin beekne gorfadhaa. Nama seera waaqayyo hin beekne toosifadhaa. Seera waaqayyootti himaa. Kanaan achi isin galaafata. Garaan laafu. Namni seera waaqayyoo sodaa waaqayyoo hin qabne garaan laafu nama balleessa. Inni lammataa. Maaliif akka godhootuun isa lammataa naqin Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 31 yeroo dhattanii Phiilaaxoosiin akka jedhan namicha kanaa itti nuuf faradi jedhanii geessan. Waan isaan adeemaniif isinitti hima. Jennaaniti isin akka seera keessaniif akka aadaa keessanitti dhaqaa itti faradadhaa jedhe. Dubbii kana dhaggeeffadhaa. Jennaani waan isaan barbaadan isinitti hima. Akka seera keenyaatti nama ajjeesuun hin danda'amu jedhan. Ajjeesuuf adeemu jechuudha. Waggaa 2 hidhuudhaan mini, waggaa 5 hidhuudhaan mini. Kaayyoo garaa isaanii keessa, mar'ummaan isaanii keessa Yesuusin ajjeesuu matirra. Murtoo adda biraan barbaadan isaan. Murtoo kana bira ga'uudhaaf immoo seerri warra Yihuudootaa hin kennu nama ajjeesan execution hin jiru isaan bira. Kanaaf kan nuyi barbaannu ajjeesuudha. Ajjeesuuf immoo mirga hin qabnu ati nu ajjeesiidha. Dhageesseetu? Kanaaf namni namatti nama hamata. Ati gaashaan dubbattaa gaashaan miciraansaa dubbadhu namicha kana naa owwaalii jedhetti mataa. Ani kaajii ba'ee sirriitti sababiin intini taaneefi ati beetta sababii ta'eef naa waraani jedha. Kanaaf namni horiidhaan namatti nama bitee nama ajjeesisa. Kanaaf namni namatti nama hamata. Maaliif harka warra seera waaqayyoo hin beekneeti sababii ta'eef. Nuyi ajjeefachuu hin dandeenyu jedhan. Ati nuu ajjeesi jedhan. Har'a nuu ajjeesi waan jette yoo jiraate humna du'aa ka'uun maqaa Yesuus Kiristoos nu gidduudhaa haa kaasu. Ameenadha. Yesuus bara baraan gooftaadha. Humna hin qabani warri nama balleessuu barbaadan. Warri Kiristoosin ajjeesuu barbaadan they don't have any power. Humna jabaa hin qaban. Humna Yesuus Kiristoos irra jiru gadi qabuu hin danda'an. Amma danda'ametti Phiilaaxoositti gargaaramanii Yesuusin ajjeesuu booddee maal godhu yeroo Yesuus ka'u immoo itti araaramanii Phiilaaxoosiin accuse gochuudhaaf. Nu hin ajjeesnusi namatti himnee sin ajjeesnu. Inni lammataa. Waaqayyoo hidhaa du'aa itti hiikeedha. Hidhaa du'aa itti hiikeedha. Hidhaan gara jabinaa, hidhaan jallinaa, hidhaan sobaa kun hundumtu humna du'aa ka'u Kiristoos Yesuusin caccabaa jechuudha. Kanaaf kiristaanonni yeroo hundumaa they are humble. Namaa kennuu, jaallachuu, kadhachuun kun kan inni soorsi godhu hidhaa du'aati isin irraa cabe. Ameenidha malee. Yaa hidhaa du'aatu isin irraa cabe. Akkasidha. Namichi jarra akkasidhaan hidhaa du'aa kun akkuma inni Yesuus irra turuu barbaada waan isaan godhan isinitti hima. Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 63 irraa inni wal dhaalchifataan kun otuu jiruu guyyaa 3 booddee nan ka'a jedheera. Inni xannaatu. Wangeela isaanitti irra beeka. Namni tokko nama amanu miti amantii kiristaanaa keessa hin jiru. Gaddaa naa wajjiniin waa'ee amantii haasaa lafa hin beekne natti agarsiise. Luqqisii lafan bira hin geenye isuma irraan dhaga'een gara caalu. Jechuun yeroo tokko hankootu na bira hidhatanii bira dabartu ta'e hin beeku natti meeqa tokkoon garaa koo keessatti hafuura qulqulluu na gargaari kaanoo ganna quun dandeenye akka isaa jedheenu garuu nammoo dhumarratti maqaan isaa eebbifamu. Mee ameenadha ulfina kennaa Waaqayyoof hin mootu dhumarratti Yesuus bara baraan gooftaa. Baaj gootuu jedhan. Maali erga mo'uu kootti naaftan mokkam. Anumti kun garbichi keessa nama dura dhaabatee maqaa Kiristoos Yesuusin nama tokko amansiifadhee bac gootuu isin immoo qallat godhaa malee maqaan isaa eebbifamu. Haleluuyaa. Akkasii akkasuma yaanaafis galata Waaqaafis galata namichis immoo jarri ulfina kennanii dhufedha yoo dhaggeeffata saabii ta'e maqaan isaa eebbifamu. Akkas godhani. Erga akkas godhanii booddee ati namichi kun wal dhaalchifataan kun jedhaniin isa moo isaanii wal dhaalchifataan? Namichi wal dhaalchifataan kun otuu lubbuun jiru guyyaa 3 booddee nan kaasaa bibiyedhee fi eegduutti nu godheedhan.
Okay, eegsifadhaa eegduutti godhan. Erga eegduutti godhanii booddee Yesuus Kiristoos kata fedhee ka'e. Ameen. Jireenya keessanitti eegduu yoo godhanii inni addana dhaabata, Yesuus addanaan kaasa. Ameen, ameen, ameen. Seexanni yeroo waldaa keenyatti karaa kana qotu, Waaqayyo karaa kana bana. Maatii keenyatti karaa kana yeroo inni qotu, karaa kana bana Waaqayyo. Jireenya keenyatti karaa kanatti dhagaa yeroo inni kaa'u, Waaqayyo garanaan dhagaa kaasa. Maqaan isaa eebbifamu. Inni immoo dhufe Maatewos 28 yeroo dhaxxanii akkas jedhan, jarri wal loltuu dhuftanii boo namichoon ka'eedhan. Aha, in ka'e akkas jedha, ani luba isa jedhan kana yeroo tokko nan sodaadha. Beetu macaafa qulqulluu irraa maqaan lubootaa iddoo gaariitti ka'e baay'een qabu. Hangafoota lubootaa fi barsiisotatu dhaqanii mari'ataniidha. Warra loltuu sanaaf horii ga'aa baasaniidha. 28:12 irraa horii ga'aa baasanii eeyoosaan guguddoota lubootaa fi barsiisota macaafa sibsabaa isaanii Waaqayyo isinitti hin fuudhin. Inni kolfaamaan jedhu isin hin qaxxaanu. Sibsabaa warra luboota gurguddoota warra fariisota Waaqayyo isinitti hin fuudhin. Lafa isaan xaxan hiikuu hin dandeessan. Eenyutu hiika? Hafuura qulqulluutu hiika. Maqaan isaa eebbifamu. Ameenidha. Ilaa warri na dhaggeeffatan waldaa adda addaa keessatti Itoophiyaa haa ta'u, Niwuzilaandiin haa ta'u, Awustiraaliyaa haa ta'u, Kanaadaa haa ta'u, Awurooppaa haa ta'u, maqaa Yesuus Kiristoosiin walga'iin jal'inaa kan cabe haa ta'u, walga'iin jal'inaa kan diigame haa ta'u. Ameen. Hin dhaggeeffatuuf hin jedhamu. Amma fayyisaan koo qat godhee cirranaa kaa'amanii reefayyeeraan koo. Kanaaf hin dhaggeeffatu walga'iin jal'inaa kan diigame haa ta'u. Humni du'aa ka'uu Kiristoos Yesuus walga'ii jal'inaa haa diigu. Siyaasa keessa haa diigu. Hawaasa keessa haa diigu. Waldaa keessa haa diigu. Afooshaa keessa haa diigu. Hawaasa keessa haa diigu. Humni du'aa ka'uu Kiristoos Yesuus. Caa godhaa Yesuus fulfina kenna nu wajjiniin jiraayin. Aboo nuu kenne kaaddoo kanatti maayinii jaranaa. Amma nagaa akkamittiin fakkaata dana dhaabadde sa'aatii dabbii tiksuu keessaa ba'e. Otuu ni du'aan kaanee ta'e maqaan isaa eebbifamu. Mitiire naa gammadaa akka hirtan nan beeka. Waan tokkoon isinitti hima. Wanta har'a nurraa ka'u jira. Gara dhimma waa'ee tulluu tokko waan Isaayyaas haasa'ee isan dubbadha. Akkaseedha. Isaayyaas raajicha Isaayyaas boqonnaa 25 lakkoofsa 6-9 yeroo dubbistanii akkadha. Inni tulluu kanarratti gadda namaan hundumaarraa hin cabsa'edha. Dheeran Golgootaa jedhame inni gadda nama hundumaarraa tulluu kanarratti hin cabsa'edha. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Gaddi keenya tulluu sanarratti cabeera. Yesuustu cabse. Akkas jedheetu isa saba hundumaarra buufateedha. Ishee kana na dhaggeeffadhaa. Isa saba hundumaarra buufate irraa fuudhaadha. Harqoota cubbuu bara keessa dhufe jal'inaaf hammina dhadhabbiidhaaf sodaa boo'uudhaaf mankaraaruu sabarraa isa saba hundumaarra buufate maal godheedha irraa fuudhaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Dhumarratteedha. Raawwatee du'a hin balleessaa arrabsamuu saba isaatii irraa hin kaasa'edha. Kanaaf Isaayyaas waggaa 700 dura dubbata isaan Qaraaniyooti hojjete. Bobeessi yaabbe rakkatin. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaa. Inni dhumaa inni itti raawwadhu. Harki du'aa jalatti qabamee hafuu waan hin dandeenyeef Waaqayyo du'aa isa kaaseedha. Isinii cubbuu jalatti qabamnee hafuu hin dandeenyu nuti. Dukkana jalatti qabamnee hafuu hin dandeenyu nuti. Humna jalaa nu baasutu mul'ateera. Inni immoo du'aa ka'uu Kiristoos Yesuus. Ameen. Waldaan kun fudhatu. Hin danda'amu. Maaf hin danda'amu? Qabxii lamaan tokko jalatti dubbadha. Maaf hin danda'amu? Inni tokkoffaan, inni jalqabaa, inni dhumaa Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyootu jedhe.
maal jedha Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 21 harka luboota warra hangafootaa fi barsiisota seeraatti guddaa dhiphachuun ajjeefamuun guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uun akka jiru barsiisota isaatti mul'isuu jalqabeedha. Warra isa miidhus akkaataatti miidhamus miidhama keessaa akkamittiin akka ka'us itti dubbachuu jalqabeedha. Nuyi qaxaleen Waaqayyotti amanne Waaqayyo hunduma isaa nutti agarsiisa karaa haboo Kiristoos Yesuus. Warra miidhus akkaataatti miidhamus miidhama sana keessaa immoo akkamittiin akka ka'u isaanitti mul'isuu jalqabeedha. Kanaaf hin danda'amu duraan dubbatame sababii ta'eef. Akkasuma Yohaannis boqonnaa 2 yeroo Kiristoos Yesuus mana qulqullummaa qulqulleessu aboodhaan gaggalagashuudhaan mana abbaa koo jedhee himachuudhaan jal'inaaf rakkina nagada achi keessa jiru yeroo inni gadi darbatu haboo guddaa irratti arguurraan kan ka'e haboo maaliidhaan kana akka gootu nutti argisiisedhan milikkita nuu kenneedhan akkasittiin jedhe Yesuus Kiristoos. Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa mana qulqullummaa kana jigsaa jedhe. Dhageeffadhaa. Mana qulqullummaa kana jigsaa ani immoo guyyaa 3tti deebisee ijaaraa. Jeenyaan akkas jedhaniidha. Mana qulqullummaa kana waggaa 46 itti ijoorreedhan. Attamitti ati guyyaa 3tti deebistee ijaartaa? Maal jechuudha kun beektu? Baay'ee jooran Yesuusin achitti hambisuudhaaf. Baay'ee rakkatan Yesuusin boolla keessa hambisuudhaaf. Fannisuudhaaf dhamaaniiru, kasasuudhaaf dhamaaniiru. Rakkataniiru waan hundumaa bara dheeraa rakkatan. Kanaaf Yesuus akkas jedhe. Mana qulqullummaa kanaa jedhe diigaa guyyaa 3tti deebi'ee ijaaraa. Noo waggaa 46 ijaarree rakkinan qaban immoo guyyaa 3tti ijaaree fixaa. Wanta diinni waggaa 46 isin irratti taphate Yesuus Kiristoos guyyaa 3tti deebisa. Mee ameenadha. Namoonni quuqqaa qabdan yoo jiraate quuqqaa keessan baasaa gataa Yesuus fayyisaadha. Yesuus bara baraan fayyisaadha. Kanaaf itti jooranii hin rakkatanii fannisuudhaaf ajjeesuudhaaf seerri isaanii isaan dhoowwa hin rakkatanii namaani. Jigsaa jedhe Yesuus. Waan isin dhamaatan kana jedhe takka Pilaaxoos takka Heroodis takka Qayyaafaa takka maaloo takka hangafa lubaa takka barsiisaa takka maaloo bira dhaqanii amma jooranii he will finish it in 3 days. Guyyaa 3tti fixan. Mee ameen. Rakkoon isin irra tutture yoo jiraate maqaa Yesuusin har'aa godaanu. Ameen godaanu. Kan maatii irra jiru yoo jiraate godaanu. Kan ollaa irra jiru yoo jiraate godaanu. Rakkoon hafuuraa yoo jiraate godaanu. Rakkoon fayyaa yoo jiraate nurraa godaanu. Kanaaf rakkatina waggaa 30 kadhadhe hin jedhina daqiiqaa 30tti Waaqayyo dinqii godhaa jireenya kee keessatti. Yesuus bara baraan gooftaa. Humni du'aa ka'u engadda kan isin agarsiise humni fannoos du'aatu boollaa ka'e. Lafatu socho'e namootatu owwaala diigee ka'eedha. Humna du'aa ka'uus yeroo dhattanii kunoo ergamaan Waaqayyo gooftichaa waaqarraa gadi bu'ee dhufee dhagicha balbala owwaalaarraa galagalchee waan irra taa'eef. Mee ameen. Waan irra taa'eef sochii lafaa guddaatu ta'eedha. Duusaan lafa sochoosa. Ka'uusaan lafa sochoosa. Mee ameen. Dadhabbii keenyaan lafa sochoofna. Dandeettii keenyaanis lafa sochoofna. Lamaan sayyuu Yesuus hojjeta. Haleluyaa. Yesuus bara baraan gooftaadha. Caa godhaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Dadhabbii keessa kan jirtan. Rakkina keessa kan jirtan. Dadhabbii koo keessaan humna mul'isa jedhe Phaawulos. Kiristoos du'uu isaatiin lafa socho'e. Ka'uu isaanis lafa socho'e. Gadi bu'uu keenyaanis hin sochoosa Waaqayyo. Ol ba'uu keenyaanis hin sochoosa Waaqayyo. Waaqayyo wajjin namni jiru ol ba'uudhaaf gadi bu'uudhaan kan inni ilaalamu isa du'aa ka'ee ilaala Yesuus Kiristoosin. Mee ameen. Dhumarratti Roomee boqonnaa 11 irra isa jiruuni ofii keenyatti finnagaa sana maasaa olee kana. Qalbiidhaan ishee kana dhaggeeffannee ofii keenyatti finneetu borimmoo ittiin jiraanna. Eenyu tokkoyyuu
humna du'a duraa akka jiraatu, jireenya du'a duraa akka jiraatu hin barbaannu. Waaqayyos hin barbaadu. Jireenya du'aa ka'uu booddee isa ho'aa, isa lafa raasu sana, isa waanjoo cabsu sana, isa dukkana, isa golga diigu sana, isa nama ho'isu sana, isa akka nama lolee mo'atee adeemutti nama deemsu sana, isa akka jiraannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Akkanadha Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 11 Hafuurri Waaqayyoo inni Yesuus warra du'an keessaa kaasee isin keessa yoo jiraate, inni Kiristoosin warra du'aa keessaa kaase, hafuura isaa isa isin keessa jiruun nanna keessan isa du'aa immoo hin jiraachisa. Ameen. Ergaan koo irraa ishee kana irra deebi'ee dubbiseen xumura. Hafuurri Waaqayyoo inni Yesuus Kiristoosin du'a keessaa kaasee isin keessa yoo jiraate, Kiristoos warra du'an keessaa isa inni kaase, hafuura isaa isa isin keessa jiruun nanna keessan isa du'u immoo hin jiraachisa. Mee ol ka'an kadhannaa. Haleluuyaa. Raa'ii gadula baganama aboos. Yesuus bara baraan gooftaa. Hafuurri sun amma jireenya keenyatti haa galu gaa. Hafuurri humna du'aa ka'uu booddee, hafuurri bilisummaa, hafuurri nagaa, hafuurri tasgabbii, hafuurri Waaqayyoo jireenya keenyatti haa seenu amma. Mana keenyatti yeroo gallu hafuura kanaan caaqaa galuu akka dandeenyu nu gargaari. Wanti nu cabsu maqaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u. Wanti nu yaaddessu maqaa Yesuusiin kan galagale haa ta'u. Hafuurrichi inni Kiristoos Yesuusin du'aa kaase, hafuurri isaa yoo isin keessa jiraate